Nan qaba dhugaa rabbii akka macaafaa tana fuula qulqulluu nan qaba. Dhugaa yesuusitti amanuuti gaata dha. Yoo ragaasii kenne akkana fuula qulqulluu qabu yoo ragaasii kenne oo. Hafuura qulqulluu fudhachuudhaa fi dursa Yesuus Kiristoositti amanuu qabdaa sana booda hafuura qulqulluu fudhatta. Tun amanni nuti waa'ee waaqummaa Yesuusiin hafuurri ni dhufu hafuura biraa ta'uu danda'a. Hafuurri biraa ni dhufuu danda'a. Yeroo mee macaafarraa mee macaafarraa waaqummaa Yesuus Kiristoos kaa Saamu'eel koo maal taate waaqummaa Yesuus Kiristoos yoo fudhattan hafuura qulqulluu isinii kennama kan jedhu naa kennita macaafarraa. Amanteetti amanuu duwwiin jechuun macaafarraa naa kennuu hin dandeessaan siin jedhe. Kiristoositti amantee akka Yesuus Kiristoositti siin jedhe amma bakka amma sirraa fudhachuufani waaqummaa Yesuus Kiristoositti yoo amante hafuura qulqulluu argatta kan jedhu macaafarraa naa kennuu dandeessaa ragaa. Utuu Yesuus Kiristoositti amananiiti hafuura qulqulluu fudhachaa turan barsii kennuu hin danda'amu. Maal taate Saamu'eel kooti machuun na jilaan ijoollomatiin kaa'eeti maal taate? Maali? Isa dhiisi. Jechuun ragaanaa kenni kaa'eeti macaafarraa waaqummaa Yesuus Kiristoositti yoo amante hafuura qulqulluu sii kennama kan jette macaafarraa ragaanaa kenniin siin jedhe an akka hafuura qulqulluu qabu ragaan sii kenna macaafarraa. Naa kenni ka. Naa kenni kaati dura naa kenni ka ragaa. Yesuus Kiristoositti amantee fudhattaa. Fakkeenyaaf macaafarraa ragaanaa kenniin siin jedhe bar macaafarraa waaqummaa Yesuus Kiristoos yoo fudhatte hafuura qulqulluu argatta kan jedhu naa kenniin siin jedhe bar. Gaafina keetiin gaafatama obboleessa. Maalin balleesse Saamu'eel? Anuu waan ati jetterraa kaasetan si gaafachaa jira. Amma fakkeenyaaf gaafate na gaafachaa jirtu dhibba keessaa dhibba akka waan isiin galleetti na gaafataa jirta. Dhugaa rabbii wanti tamma jechaa jirtu kun naaf hin galle Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatti yoo amante hafuura qulqulluu argattaa naan jette. Yesuustu jedhe moo macaafarraa argite moo eessaa fiddee akkana jette macaafnu faallaa kana dubbata. Waaqayyoo akka hafuura qulqulluu hunda keenyaaf kenne dubbata macaafni. Saamu'eel. Akkuma keenyarraa kanaa jechuudha. Akkasitti fudhatan malee. Maal taate Saamu'eel? Ishi ragaan jira moo jiru Saamu'eel? Kunoo sii kennaan jiraam. Maal ati waa tokko irratti ragaa kennaan jirtu barcallistee akkasitti na haasofsiisaa jirta. Waaqummaa Yesuus Kiristoositti yoo amanan hafuurri qulqulluun namaa kennama kan jedhu macaafa keessa jira moo hin jiru? Itti amananii fudhataniin kunoo. Meenaa kenni ragaa. Hojii ergamootaa keessa guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluun irra bu'ee jedhu maal? Allahu akbar. Irra bu'ee jala bu'ee siin jechaa hin jiru bar. Macaafarraa ragaanaa kenniin siin jedhe bar. Macaafa hojii ergamootaa. Mee maal jedha? Guyyaa 50ffaatti osoo isaan walitti qabamanii waaqeffachaa irra bu'een jedhu bartoota isaarra. Maal waaqeffachaa turanii ree? Yesuusii waaqeffachaa turanii? Kanaaf hafuurri qulqulluu irra bu'ee? Adaraa rabbii. Maaniree ragaan naan kun ragaa sii kenna. Maal taane Saamu'eel adaraa qajeelchiiti waan isi gaafadhu. Waaqummaa isaa waaqeffachaa jiru. Ragaa wajjin waan isi gaafadhu naa deebisi ustaaza wal dhufanii jiru. Ustaazonni mana guutan amma hin dubbadduan. Angaruu akka hafuura qulqulluu qabu amma macaafarraa sitti agarsiisa. Khalaasati garuu macaafa kana wajjin wal dhabbii qabdu natti fakkaata. Callistee afaan maal nutti haasofta? Kunoo sitti meera maal taateeti? Si dubbisu? Ustaaza wal abbaa jaalii. Si dubbisu? Callisee haasaan jedhamu. Waa mi'a hafuuraan nama buufate. Guyyaa 50ffaatti akkan irra bu'e tusaa waaqeffachaa jiranii waaqummaa Yesuus. Goy. Ustaaza wal jirtu? Jira dubbisumee bakka akka jiru. Ragaa ittiin naan sii kenne. Bootaa amma jiraatu sana dubbisii. Utuu jarri Yesuusii waaqeffataa jiran guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluu irra bu'e. Irra bu'e. Waalaikum salaam. Irra bu'e. Dubbisee. Irratti Pheexiroos waan inni jedhe itti dhuftee dubbisuu dandeessu. Kun amma ustaazii sitti haasaa jiru bakka san dubbisiitii
guyyaa shantammaffaatti jarri Yesuusii waaqeffatanuu hafuurri qulqulluu irra bu'e kan jiru isaan dubbisi. Dubbise wangeela macaafa amma qabadeen jiru dubbise si bira jiru. Taffee dhigaan qaqqabbanaanii ustaata walitti si dabarsee jira. Hin qaqqabbanaanii kaate taffee malee jajjabaadhu. Akka waa hubachiistu akka waa hubattu taasisa ishii. Kunoo ragaa naasaa irraa. Ustaatu dubbadhaa. Ayyee maal wajjin dubbadharee kitaaba harkaan qabu jechuu jira akkam goonasa. Jalliseetu maasaa jalliseetu akkasumatti jallisee taasa'anne. Keeta isaas hin beeku yoo harkaan qaban. Ragaa miti baraa wanti jalliseetuma jimma akkasidha. Waan gaafatamu irratti ragaan fidunni waan biraasa. Inni hunduma isaaniiti. Ya jamaa Saamu'eel ati macaafa dubbismeeroo takka macaafa irratti akka tiettu sanidhaa miti. Macaafa irratti nama hunda hafuurri qulqulluun nama hundaaf kennama jedha. Jaarsaaf jaartii dargaggeessaaf dargaggeetti hundumaaf kennama jedha. Uumama rabbii hundumaaf namoota hundumaaf jedha malee warra Yesuusitti amanan duwwaadhaaf hin jedhu macaafa. Akkamitti hafuura qulqulluun qaban jettaati. Ifamaa wajjin daqiiqaa tokko. Daqiiqaa tokko maal ta'e? Waan sirreessaa nan deebi'a. Okay, sirreessi kottu. Okay. Sirreessi kottaye. Mucayyoo shaataa qabsiiftanii isaa jara keenya. Tokko qabatteetti karaa deemtuun qabatteetti. Karaa deemtuun qabattee? Maashaallah. Rabbi irra gadaadhaa bobboo irra gadsiyaadhaa. Hafuurri qulqulluun malee namaaf hin galu kan jedhamu muudii pheenxeen fiddee ittiin namaan taphattu. Warri ortodoksiidhaa immoo macaafa qoriyyoo macaafa qorte karaarraa maqaa namaan jedhan. Kun ammoo muudii ortodoksiiti. Kun muudii ittiin nama soban malee waan gadi dhaabbataadha miti. Hafuurri qulqulluun malee siif hin galu. Maaliif karaa irratti qooddarree maaliif hiiktarree? Hafuurri qulqulluun malee erga hin galleeti maal godhu afaan inni jirurraa hiiktan. Hafuurri qulqulluun malee erga hin galle maal godhu karaa irra dhaabbattanii qooddan. Hafuurri qulqulluun malee erga hin galleeti maaliif karaa irra dhaabbattanii lallabdan. Hafuurri qulqulluun malee erga hin galle maaliif amantii keenya qabadhaa jettanii dubbattan. Hafuurri qulqulluun malee isiniif hin galuun maalidha isaa? Sirriidhaa miti kun hafuurri qulqulluun malee isiniif hin galu sun taane gadi jedhaati waan ragaa qabdan gad jedhaa dubbisaa ol jedhaati waan ragaa qabdan qofa dubbadha. Malee hafuurri qulqulluun malee siif hin galu wanni jedhu kuni waan ittiin nama sobanidha kun. Sini galtee waan ittiin nama sobanidha. Itti fufaa. Ayyee Saamu'eel akkasiidha waan ittiin nama sobanidha. Hafuurri qulqulluun namaaf gala kan jedhu hin qabatinati. Dubbisi macaafa gad jedhi. Afaan Oromootiin barraa'eetiin jira. Macaafni akkas hin jedhu Yesuus maal godhu Yesuus uummata barsiisaa tureree erga hafuurri qulqulluun malee namaaf hin galle. Yesuus Kiristoos waan hunda gabbaasee mul'isaa ture fakkeenyaaf yeroo barsiisaa ture inni tiyyoo afaan isaatiin ammaaf waan isinitti dubbadhu baay'een qabaa garuu sammuun kee baachuu hin danda'u garuu booda hubattu jedhe akkas jechuun isaa gaafa hafuurri qulqulluu deebi'ee dhufuudha. Hafuura qulqulluun malee wanta inni dubbatu suni bartootaa fi hafuurri qulqulluu Yesuus jedhe hin deebine. Hafuurri qulqulluun Yesuus jedhe suni kanaa miti akka jechuudha miti. Eessarratti hafuurri qulqulluun hafuurri qulqulluun kan Yesuus jedhe yoom dhufee barattoota irra buufate. Ammaaf waan isitti dubbadhu baay'een qaba garuu baachuu hin dandeessan hin jenne Yesuus. Booda hubattu hin jenne. Maarre suni waan baachuu hin dandeenye waan yeroo san hin jirredha. Waan yeroo san hin jirre hafuurri qulqulluu waan jedhu ammoo eessatti hafuurri qulqulluun isin qabdan kamidha isin jedhe kan Yesuus jedhe sanidha kan isin qabdan. Kan inni dhaqeen abbaa biraa isin ergase jedhe sanaadha isa waan hundumaa nama barsiisu isa nama hubachiisu. Ergee jiraare tayyib ergee jira barattoota dhufee jira. Bartootaa fi hojii ergamootaa keessatti dhufeera.
Indufne, insobde kan. Indufne, ka Yesus jedhe sun indufne. Isiniin baasa kunooti. Hafuurri qulqulluun Baasii dubbisi. ayyaanni guyyaa 50ffaan Pheentaakos jedhamu sun beekamee yommuu ga'e hundinuu hojii ergamootaa boqonnaa 2 irraa kaasaa dubbisaa. Kutaan san ni irrata. Dubbisi siin jechuu jira maal taasisa? Karraajii yoo asiin dubbatame jedhe yoo asiin dubbatame jedha malee kawwannaatii miti kan Yesus jedheedhaa miti sun. Hafuurri qulqulluun gaafsan dhufeetiin barattoota irra qubate kan jedhu suni Phexros mataa isaatu dubbatee jira achuma irratti boqonnaa san irratti jechuudha. Karraajii yoo asiin dubbatameedhaa jedha. Waa'ee hafuura qulqulluu isa gooftaan gaafa sana abbaa biraa dhaqeen erge jedhee sanaadha inni Phexros kutaa kanarratti dubbate. Injenne siin jedha dubbisi macaafa dubbisi gad jedhiiti. Macaafa dubbisi hogguu siin jedha maal jettee hattee dubbattasaa? Kunoo dubbisanii itti maal taatan? Eenyuun naa bana yaa jamaa namni tokkochi namni goobazii wayiidha namni kitaaba naa banama gurbaa kan akka itti saalfatu ni agartanii. In jedhu macaafni akka itti jette san ka Yesus erge san in jedhu macaafni. Ka inni jedhu raajii yoo asiin dubbatameedha jedha. Dubbisi ofii kan keeti. Gassii keeti dubbisi. Phexros mataan isaatu hafuurri kuni hafuura duraan raajii yoo asiin dubbatameedha jedha. Kan namoota hundumaaf kennamuudha jedha. Malee ka warra barattoota Yesus dhufeedha miti kun. Ka barattoota Yesusiif kennameedha kan namoota hundumaati. Si galtee namni goobazii wayii osoo kabaasu jiraate maal goone sila? Warra manan immoo warra nama irratti meeqa isin kan baasa? Meeqa isin kan baasa? Hojii ergamoota boqonnaa lama. Hojii ergamoota boqonnaa lama. Abboota laatee jenne nan baasan. Abboota Garuu laamii viidiyoo Baasi kan kan maal eedansaa eebalutti yoo mijjane maa jettan kobopho jettanii daddaftaniitiin hin baaftan. Hojii ergamoota boqonnaa lama. guddifa. boqonnaa lama. Guddifamanii waan jiran dhufanii. Boqonnaa lama. Eeywa tamam. Akkana siisi himee munzir. Ati garansiis. Bu'uu hafuura qulqulluu jedhami. Erga sana ol siisa munzir. Xiqqoo si ol naasiisi. Ol naasiisi haga mata duree bira geessuuf. Ol harkisa lakkoofsa sagal naannoo sana bira dhaqi. Lakkoofsa sagal bira dhaqi. Ol siisi. Gara gadiidha. Ol harkisa jechuu kootee. Lakkoofsi sagal kunuuti. Ayyee. Ol harkisa ammas haga lakkoofsa 12 naannoo sanidha. Mata duree itti aanu biraa geessutti jechuudha. 14 irra jira lallaba Phexros. Eeywa kunooti. Maal jedhaa? Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuuti ka'e. Isin yaa warra Yahuudotaa jedhe. Warri Yerusaalem jiraattanus hundinuu mee hubadhaa dubbiin koos isiniif haa galu. Jarreen kun kan machaan isinitti hin fakkaatin amma ganama yeroonni sa'aatii sadaffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan Yesus waan dubbateedha miti kun waan raajii Yoo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kennaa jedha. Foon qabeessa hundumaaf waan foon qabu guutuudhaaf. Inni yoo ergeen gaarii isaa jamaa eegasiinti mul'achuu dadhabe. Foon qabeessa hundumaaf kan raajii Yoo'eeliin dubbatame foon qabeessa hundumaaf kan jedhameedha sanidha malee Yesus Kiristoos kan dubbate sanidha miti. Kan Yesus jedhe sun ammoo wannaan dhimmi kiristaanotaaf miti kan kennan. Kiristaanonni quba hin qaban isa kan. Raajii Yoo'eeliin waan dubbatamee jedha. Ateessaa fiddesaa kan Yesus dubbate sanidha kan jedhu san eenyu akkasii hiike. Eenyuuf? Yoof kenname ni Maal jette? Inni Yesus dubbate sun eenyuuf kenname? Eenyuuf kenname nuuka muslimtoota bira jira. Hafuurri dhugaadhaa suni. Ka dhufeetti waa Yesus hin barsiisin gadi firfirsee barsiise. Ka waa'ee isaadha ulfina isaaf kenne ka Yahudoota dhukkee irraa kaase. Ka shayxaana dhukkee irraa kaase. Nu bira jira. Muslimtoota bira jira. Waan Yesus hin barsiifne waan Yesus hin barsiifne waan meeqa kan barsiisee muslimtoota bira jira alhamdulillah. Hafuurri dhugaa, hafuurri qulqulluun وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحي أجج كينير راتي إلى حفورة كيسنجة تنسان أجج كينير راكنتي غير كينتي بيكسا قوناجر حفور قدان
Hafuurri waa hunda ibseeti waa Yesuus hin barsiisin waa yeroo sanitti sammuun namaa baachuu hin dandeenye waa hunda gad baaseeti wanna godhe hafuura muslima bira jiru muslimtoota bira alhamdulillah rabbil alamin qur'aana rabbiiti jecha rabbii subhaanahu wa ta'ala sigaltee jecha rabbiiti ispiriitii qur'aanni of keessaa qabudha kan nabi Muhammad itti dhufee jechuudha isa kanaan jedhe inni suni nakara qur'aanaatiin gad dhaabbate malee akka jette sun barattoota rakka dhufe isaa miti ka barattootatti dhufe suni wannaadha eenyu kana maqaan isaa foon qabeessa hundumaaf kan kennamudha nama hundumaaf kan kennamu bara dhumaatitti kan jedhame sanidha jedhee Phexros dubbatee jira jechuudha waan macaafni jedhe irratti hin dabalini hin bahe isa mucaa hin kutee mucaa dee jira kutee jira Tayira famma. Tole. Amma afur arganne mon arganne amanut. Afur arganne jirra mon arganne jirru am. Foon qabeessa keessa jirra mon jirru amanut am. Afura namni tokko hin qabne. Kan namni tokko hin qabne arganne keenya immoo addaa yustaas. Keenya adda keenyallee qabanne kan nama hundaallee ka Phexros dubbatellee foon qabeessa hundumaaf Waaqayyo hafuura kunan kennaa jedhe jedhama. Qabna moo qabnu amma akka macaafaatti. Yo Yesus Kristus itti amantaa qabdu kan hin qabde. Akkasin jedhu macaafni foon qabeessa hundumaaf jedha malee. Foon qabeessa hundumaaf jedha malee warra amanetti hin jedhu. Warra cubbuu hojjetaniif nama kennechaadha. No. Hundumaaf foon qabeessa jedha bar foon qabeessa jedha bar macaafni. Foon qabeessa hundumaaf jedha bar. Bara sadhumaa moo isa kam jechaa jirtu garuu? Ka bara dhumaati maal ka bara dhumaa keessa jira. Amma fuula isin hin kennine. Amma fuula maaliitiin jiraachaa jirtu yeroo kanatti? Hafuuraan qabnaa siin jedhe hafuura qabna seetaasaa keenya qulqulluudhaayyuu. Kanaafuu ayama walitti isin gaafadha. Hafuurri nama isinii kenname kun kan eenyuti? Kan sheexanaati moo kan Waaqayyooti? Kan Waaqayyooti malee kan Rabbii subhaanahu wa ta'ala ajaja isaati. Ispiriitii ajaja isaa irraa ta'e. Hafuura kana bara dhumaa dhufee isinirraa fudhachuu ni danda'a. Eenyuun nurraa fudhata? Waaqayyoon yoo jechuun warra kan isaan ta'an irraa ni fudhata. Akkona afijini. Maal jechuudha isaa inumaa kiristaanni warra Waaqayyoo ta'ee jennaan nuti musliimni Rabbi irraa fagaanne. Asiibsitu Rabbi irraa fagaate malee akkamitti Rabbi irraa fagaanne situ ajaja Rabbi irraa jechaan Ana musliima jechaan jiru. Kan warra Waaqayyoo warra hin taane Waaqayyoo irraa warri garagalanii kan Waaqayyoo. Bara hafuurri kenname bara hafuurri nuuf kenname bara Qur'aanuma kanaa bara Qur'aanaa bara. No hafuurri isiniif kenname Qur'aana wati yaa hafuurri isiniif kenname kana akka hafuurri keessan jiraatu wanti isin hojjettani akka nuyiif akka abboommii keenya yoo heeguu baanne hafuurri Waaqayyoo nu kenname kun nurraa fudhatama. Okay, ewa. جماعة أي أفضل كنامي تجلس فينيت قرآن ربي كلام ربي تجتش ربي كان سبحانه وتعالى أكس أيه أبومي كيساني كون أبومي كيساني أيه قالوا وانت نتكلم نوندو المتر إبرام فكنا كمان دا كيسان كيست واوي هنجرا كنا كيست واوي هنجرا قالوا توكما نمني هم أمانتي هم فري فسنا في تاكبو واتو كوني غودا جلو كينيا كيسان كيسات ساركيرا كارو امبكوي اگيساني بيتو كيسان كيسات نمني همانتي اما فري فيجا سنا في تاگيسو قويا كيسان كيسات لينجرا ibidda keessa bahaadha kan bira jiru isin bira malee ka waa hojjetayneet hin dubbatu namni yesuus itti malee waa hojjetayedha garuu si waa hojjechuu hin dandeessan barkaraaf hin amanne sin jenna bara isin kiristaana yesuus hin hordoftani yesuus itti amanuu dhabuu keessan si beekaneessuani no isin kaaddan malee kun nuti tokkuma bari foon nuti qabnu foon isin qabdanis tokkuma garuu isin maal gootanii karaa Waaqayyoo irraa garagaltanii jechuudha malee akkamiin karaa Waaqayyoo irraa garagalle maal goonee garagalle mee isimoo Yesus Kristus ani saduraatis isa boodatis zeera yeroo
dursuma yeroo lafti samii eessatti jedhe Yesuus takka waggaa 33 lafarra ture eessatti ani isa duraati isa boodaatti eessa jedhee dubbate. Aye. Yo nettole si basa. Akka isintu bara Yesuus hin tuffataa yaa feenee teenya. Isintu bara Yesuus hin tuffataa. Tuffi Yesuus qabdani. Akkam goone tuffanne mee? Yesuus akka waan barsiisaan taane, akka waan inni barsiisaan taane, akka waan inni nama barsiifnetti naaftani. No, in barsiisun jenne Yesuus Kiristoos barsiisadha. Nu barsiiseera. Nu fayyiseeras. Fayyisaa addunyaati. Nu hin jenne. Nu bichaa fi miti inni saba hundaaf ergame Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Tamam. Erga Yesuus ergameetiin jedha Yesuus ufiin dubbatamoo namatu irraa dubbatanaaf hima. Okay. Nyuu ayoo dubbanne nu wayya na fakkaata. Mee lakkoofsa kana dubbistaa? Akkin siin jedhe dhageessaa mi akkin siin jedhe dhageessaasa. Yesuus ufii dubbatamoo ofirraa kaasee dubbatamoo namatu irraa dubbata. Dargaggeessa jajjabaadhaami. Nama dubbachuu danda'u mi Yesuus? No. Amma fakkeenya waa hundaa Noon jedhee mucaa maal taatesa? Wangeela keenyan dubbatama. Wangeelli keenya immoo waa'eema Waaqayyoo keenya ibsa. Wangeelli keessa Yesuus akkana jedhee dubbachuu hin danda'u sa? Mirga hin qabu dandeettii hin qabu wangeelli keessa. Yesuusin keessa waan dubbatu Yesuus akkana jedhee hin barsiisu? Akkamitti hin barsiise barsiisaa ture. Networkii kiyya fakkaata moo keessan? Sagaleen na bira moo ustaazni cufatan? Ana bira moo sin bira isaan bira na fakkaate. Saasawwan bira na fakkaate. Abalayan kopi link godhuun dagatina jazakumullah khairan kopi link godhuun dagatina. Kopi link godhuun dagatina jazakumullah khairan. Sagaleen ni dhabbata senet seetu jira sagaleen jira. Eeyyee ni jira. Abdi. Bisaka. Sagaleen hedduu rabbashee jira sagaleen. Ana bira rabbashaa jira okay. La ilaha illallah gabaa keessa jirta anji. Abalayan kopi link godhuun dagatina. Ustaaz nas deebi'u inshallah kun rabbil bilaa natti fakkaata. ايوه اي استاذ ديبتني Dhagama Abdi. Nagama ustaz. Okay. Waan tokko jedha bitu waqtiin ture. سواء أيه قستوي دبردو ما أيانتو كن كاتا سنتنا تفكرتي كوي ما أيانتو كريستيانات هو يا أبي دبچان تريبر قالوا دبچان ترتي إيه أينو منظر الله منظر الوجه منظر الله منظر وين ما لي أزاد ترتان أي كافي نوين كافي تري نادي بسيرة Gaaffii biraa qabdaa ree islaamummaan hoo? Gaaffii biraan hin qabu gaafadhu. Gaafadhu. Okay. Mee akka amantii islaamaa kanatti jinni masgida galee salaataa kan jiran dhugaadhaa? Masgida galee salaataa? Akkas jiru akka tokko tokkotti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yoo salaate maaltu waan jinni namaa si dhibere jinni maaliif beekna nuti? Jaruma gaafadhu malee dhaqee argite. Yoo salaate haa salaatu yoo rabbi isaatiif jecha salaate jinni yoo rabbi isa qajeelchee jinniin qabe yoo qajeelee salaate waan isa beeknu hin qabnu nuti ijaan hin arginu jinniin waan ijaan mul'atuudha miti
Yoo argite tammoo jara qaabii gaafadhu. Tafee silaatu salaate iyyuu bareedaadha. Bara namni iyyuu sagadu namni akka keetii kunuu sagadu dide jinni iyyuu sagade silaat tafee. Karuu ta'edha yoo ka salaatu sun abbo itti nam. Ekkoo. Qoosaa guutanii bara abdii maal? Maal jennee si deebifna isaa? Jinni ijaan argine jennee si deebifna moo nuti? Nuti maziin namaaf ijaarama kana maadha. Jinni yoo ijaarattee jiraatte hin beeknu. Yoo masjida keessatti abbaa argellee nuti hin beeknu. Jinniin ijaarachuu dandeessi warri musliima jararraa jira. Warri rabbiif ajajaman jiru jararraa. Qajeeltonni. Ani warra amantii biraarraa miti kanan dhagee bar. Nuyi nama amantii islaamaa hordofudha dhugaa. Warra gurguddaatu haasaa yeroo isuma san deebi'ee gaafadhu malee ati eessatti argite jedhee gaafadhu malee hin beeku ani wallaahi isa kana hadiisaa quraana irratti illee dubbifne takka jinni salaatu yoo argee jiraate argitee jirta jedhiin yoo argee jira siin jedhe quraana keessatti rabbi innahu yaraakum huwa qabiilatu min haythu laa taruunahum jedha jinni ijaan waan mul'atuudha miti si galtee jaratu nama arga malee nuti arguu hin dandeenyu. Eeywa muslima yoo haa taani maali yoo haa taani ijaan hin argamtu tamiyyuu. Masgida galee salaataa dhokka barumsa yeroo barsanan nageen. Nama amantii. Wallahi masjida yoo ijaaratanii masjida namaadha galee salaata ka jedhu kanan beeku an argeen beeku. Si galtee ani jinni illee argeen beeku argamullee hin dandeessu namni argeellee jedhu ni kijiba. Yoo galtee salaattellee hin beeku yoo dhiiftellee hin beeku masjida kophatti yoo qabaattellee hin beeku. Akka tasaadha ta'e masjida kophatti qabaachuu dandeessi musorri muslima isaanirra. Garuu ammoo masjida namaadha seentee salaatti kan jedhu sani inni sun hadiisa irra jiru quraana illee hin jiru. Namatu akkanaan dubbata malee jechuudha. Eessarraa fuudhaniitiin jedhanii sana ammoo isaanuma gaafachuu qabda jechuudha. Si galtee dabalataan jinni yoo salaatti maal rakkoo qabaa osoo waan masjida seentee salaatti mun salaattu hin beeku ani garuu osoo seentee salaattee yoo ammoo maal rakkoo qabaa. Okay. Ayyaa ta'u shirga sin hin beekne garuu ani gaaffii natti ta'e tanan nama tokko bichaarraa miti kanan dhagee. Nama amantii islaamaa hordofu nama hedduutu akkas jedha. Kanaaf ani isin gaafadhe. Annama hedduu san keessa hin jiru laata. Ani kun as jedha na gaafadhu kuno. Hadiisaaf quraana irratti hin agarree jedhiin. Ila kun asi dubbachuu jira kun awwal as jira. Garuu jinni muslimaadhaa jirti jirti isa kan. Jinni taanii muslima kan ta'an jiru jiru. Okay, yaa isuma kana naan deebistanii reemaa. Achi. Masjida galtee salaattiin jedhiin kaasanii masjidni kana maati masjida jarri ijaarattee miti dhufanii salaatanii kan jedhu masjida maati salaatanii kan jedhu hin beeknu siin jechuu jira. Muslimni jinni taanii muslima kan ta'an jiru jiru inni kun muslima taanii jinni kan ta'an jiru warri salaatan warri sooman warri rabbiif ajajaman jiru. Kanaafuu jinniin amantii musliimaa qabdu jirti jechuudha. Ni jirti maali nutu yeroo baafnu yoo hin dubbatti jarrinu gariin kiristaana jira gariin waaqeffataan jira gariin muslimni jira si galtee jarruun himanni maali utuu yeroo hunda baasaattumaan ollaa miti isaa yoo isin nama waswaastu gariin kiristaanni jira kan kiristaana jettu jirti ani waaqeffataa ta'etu jirti ani muslima ka jettu jirti. Ani Yahudaadha ka jettu jirti karaa amantii Yahudaa ka hordoftu jirti jallattoonni warri rabbiin hin beeknu jedhu jira jara keessa garuu sheexaana kan jedhamu jinni jechuun gosa akka gosaatti akkuma namaa kana jechuun nama hogguu jennu ka muslimni jira kiristaanni jira waa hedduu jira keessa akkuma kana jechuun sheexaan namuu isaan keessa warra jallate qofaan jedhamu kanaaf quraana keessa sheexaanni bakka hundattuu arrabsamaadha quraana keessatti bakka sheexaanni dubbatametti جلنا ربي سبحانه وتعالى سدبته دينك كيسن ونجر ربي شيطان مالي دا جنان جلتها لسان كيسا كان جلتين شيطان جدم نمر لي كان جلتين شيطان جدم شيطان جتشون أمما ميت أممني خبات تجرو شيطان كجد أمنجر شيطان من هجيرة شيطان من رب ددولا ورا رب ددتو شيطان جدمت يا ماما جتشو جني ثاني أمور ربي فجماني جدا ورا ربي فبولنجرو ورا ربي ثاني تفتول جدنجرو warra akkasii sun ammoo akkuma namaa kana rabbiif ajajaman jiru jechuudha. Akkuma malaayikaan kun warra rabbi
Rabbi isaan uume. Akka amantii kiristaanaatti lamaanuu iddoon qaban fakkeenyaaf jinniinis sheexaanis takkuma. Amantii kiristaanaa keessa jinnii wanni jedhamu hin beekamu amantii keessa. Sheexaan jinni jechuun tokkuma achi keessatti amantii kiristaanaa keessatti. Kanaafuu hojii badaa hojjeta jinniin hin jirtu amantii kiristaanaa keessa. Jinni wanni jedhamu amantii kiristaanaa keessa hin jiru. Eessarraa fidde ati jinni ka jedhu? Jinni ka jedhu muslima quraana qofa keessatti dubbatame malee macaafa keessatti jalqabaa kaasa xumuraadha jinni waan jedhamu hin jiru. Hin beeku macaafni keessa. Okay, akka amantii keessanitti amma jinni fi sheexanni adda moo? Jinniin gosa uumamaadha. Jinniin sheexanni ammoo amala. Sheexanni dalagaadha. Sheexanummaan dalagaadha. Si galtee jinniin ammoo gosa akkuma nama jennu kana jechuudha. Namni jallataan jira qajeelaan jira. Jallataan namaadha maal jedhama sheexana jedhama. Yesuusiyyuu maal jedhee barattoota isaa keessaa nama barattoota 12 keessa tokko sheexana jedhami. Phexros inuu sheexanaa jedhami. Isin ilmaan sheexanaa jedhami Yahudotaan. Sheexanummaan dalagaadha. Sheexanummaan dalagaadha. Ani garuu akka tokkotti tan beeka jinni sheexanas tokkuma hidheetan beeka. Dalagaadha. Sheexana jedhamee yaamamu hin jiru. Sheexanni namarraa jira, beeladaa irraa jira. Ati eessa beektaa eessarraa fiddeeme bakka irraa fidde natti himi. No amma gaaffiin isin gaafadha kaaqoo jechuun amma kana xumurreetti rakkoon gahu. Jinni sheexanni tokko ka jedhu jinni waan jedhamu eessarraa baratteeti eessarraa beekta. No amma akka amantii musliimatti jinni fi sheexanni addaa naan jettaniittu jinniin amantii musliimaa qabu jira kan rabbiif ajajamu jira jechuudha achi keessatti fakkeenyaaf. Akkas jechuu keessanii. Akkasiin jedhamee uf wajjin naasa'in yaa gobasite. Annam uf wajjin naasa'uun jaaladhu. Mee eessarraa baratte jinniin seexana ka jedhu eessarraa argatte eessarra jira. Jinni ma wanni jedhu eessarra jira. Ustaaz amma waa'ee amantii jechuun waan amma gaaffiin magaalatti naan deebistanii rakkoo qabama. Akkuma ana kan isin gaafate. Gaafisi deebisuu jedhame akkana beekaa jette. Akkasiin jedhe jinni waan jedhu eessarratti argite tokko jechuun beekaa ka jette eessarraa argatte. Isin akka amantii keessan irraan gaafachaa waan ta'eef akka keessanitti naa deebisaa. Akka amantii keenya si deebisee jira si dubbachaa illee ture. Akkasiin jedhe jinni ka jedhu eessarraa argatte siin jedhee bar. Injira jiru jedhi malee eessarraa argatte. Kana qofa natti amma. Jinniin amma amantii musliimaa keessatti kan rabbiif illee ajajamu jira. Amantiillee kan qabu amantii musliimaa kan hordofu jira jechuudha. Kan rabbii isaatiif ajaja kan rabbiif ajajamu. Deebi'aan tasaamu camaal taasisa. Kana irra deebi'aan oliiniiti eessarraa argatte ati jinnii waan jedhamu siin jedhe. Gaaffii kana maan deebifne ati? Kana natti maagaa maal? Ani gaaffii gaafachuun dhufe yaa amma sitti meen kaan isaa gurratuyyuu gurri kan kenna gaami. Ani kasiin jedhe jinni jechuun gosa uumama jinni jedhamu jira. Uumamni jinni jedhamu qajeelaan isaan keessa jira. Jallataan isaan keessa jira siin jedhe. Kanaafuu jinni rakkoo qabu. Jallattoonni sheexana jedhamanii jedha si dubbadha hayyee geessa achumatti. Hayi okay. Amu camaal taate isaa afaan Oromoon beeku. Afaan Oromoon dubbadhu kun siigalaami. Mee siigala afaan Oromoon dubbadhu kun. Isa xumurri barostaas kana amma waa'ee seexanni waa'ee seexanaatti himtan. Jinniin immoo kan amantii musliimaa qabu. Mee siigala afaan Oromoon jedhu kun yeroo takkamee mucaa. Afaan Oromoon isaa jiru. Yeroo waan an jedhu kun siif gala naaf gala naaf hin galu jedhi mee yeroo takka. Naaf gala barnatti maal malee naa gala. Akkanatti haasa'aati maali akka maraattuudha ofiin haasoftaasa. Natti haasa'e akkasitti naaf galaa jedhe akkas. Ayyib siif galame. Mee maal jedhee sii deebise yaani. Wamaan jedhee sii deebise. Warri koomentii dhiisame. Waa'ee jinni natti nimle kaasi. Warri koomentii qabutti akkam barreessiname. Billahi alaykum. Maal jedhee sitti hime deebi maal sii deebise naaf kennaa himi callisiitu maal. Amma gaaffii koonaan deebisne waa'ee sheexanaa osoo hin taane waa'ee jinniin isin gaafadhe. Mucayyoo nagama qabdaati. Maal jedhee sii deebise mee waan siin jedhe naaf himi siin jedhe. Wamaan jedhe sirrii haa ta'u dhabaatu. Wamaan jedhe qofa dubbadhu mee. Jinni rabbi isaatiif ajajamaa naan jettani gaa. Ani akkana jedhee dubbadhee jiru. Gurra kana asiin qaawwa qabda natti fakkaata sirriin jirtudha. Meerra sii deebi'ee yeroo takka dhageeffadhu. Sammuun kan keedhaa kana yoo gurri afaan Oromoodhaa kana ka dhageessu irra sii deebi'ame. Hin dhageeffanne bar.
Wama namni sitti be akkasuma fiigaa akkuma fiigduu san dhufte malee. Waan akkana hin jenne ani akka ta'etti kana hin jenne mee dhageeffadhu irra sii deebi'a. Hayyee. Akki yoon dhageeffanne akkam si goona se mee yeroo takka dhageeffadhu ayyee irra sii deebi'a. Irra sii deebi'a mee. Jinni jechuuni uumama kophaati. Dhageeffadhu ammas mee irra deebita. Uumama kophaati. Uumama kophaatti jinni jedhamu jira. Isaan akkuma namaati. Nama wagguu jennu jallataan keessa jira qajeelaan keessa jira. Warri isaan keessa jallataan illee jira qajeelaan illee keessa jira. Siin jechuu jira. Warri isaan keessa jallatan sheexaanota jedhaman. Nama keessarree warri jallatan sheexaanota jedhaman. Amma maal siin jedhame? Ani bara akka amantiitti wal qabsiiseen isin gaafadhe akka quraana keessanitti iddoo akkamii qabaa jinniin isin biratti akkamitti ilaalamaa isin jedhe bara ustaas. Maaf kana deebisne. Naan deebisne kaasa kana akkanumatti taasisuu osoo hin taane quraana keessaniin wal qabsiistanii akkas jettanii naan deebistanii isin. Sirrii akkuma namaati jinniin akkuma namaati sirrii jira qajeela jira jettanii bara. Omnajeeti ole dhugaate miliyoon wallahi. Waan jiru kuusu sammuusiiti ol nafaka. Akkasii jedhu meera sidee. Suura torba tamee lama faara jira. Isin gaafate bare isin nama tuffattanii nama jeektanii akka nama Naggi isin jeekutti jiru bar situ bar afaan Oromoo hubachuu dadhabe. Bar guddaa ragaa hubachuudhaan miti afaan Oromoo hubachuutti hin dandeessu. Akkami mee maal siin jedhe siin jennaa waan jedhe san irra deebuu dadhabda bar. Maal jedhe mee ani maal jedhe wama an jedhe qofa ibsuu danda'e mee. Jinniin akkuma namaati nama akkuma namni qajeelan jiru jallaan jiru jinni keessa illee qajeelan jira jallaan jira naan jettan. Maal jedhe mee? Waa'ee akkasuma. Eeywa. Sheexanni eenyutu sheexana jedhama? Maal siin jedhe warra jallateetu sheexana jedhama warra qajeeletu sheexana jedhama siin jedhe. Warra jallatee no sheexana miti kaa jinniin naan jettan. Jinniin tayyib uumamaadha. Uumamu akka namaa kana. Warri qajeelee keessa jira, warri jallatellee keessa jira siin jedha. Suura torba. Fatamii lama faara dubbateetiin jira. Tolee, sheexana kan jedhamu ammoo sheexana kan jedhamu warra jallateen jedhama. Namarraallee sheexana jedhama, jinnirraallee sheexana jedhama. Isa kana ammoo amma sheexanni maal akka ta'e siif kennu quraana hadiisa wanna quraanarra. Quraanuma siif kenname. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa lammaffaa irratti wagguu dubbatu maal jedha wa idhaa laqu alladhiina aamanu qaaluu aamannaa jedha. Baasaa fi nam tokkochi mundir haa taatu ibsa haa taatu baasaa fi itti mul'isaame. Wagguu isaan warra amananiin qunnamaniitiin jedhani qaaluu amannee jirraa jedhan. Wa idhaa khaluu ilaa shayaatiinihim. Gara sheexaanota isaaniitti wagguu kophaa baan ammoo jedha. Sheexaanota isaanii jechuun matootii isaanii jechuun namaan sheexaana jedha. Namaan sheexaana jedha.